namicha tokkotu harka isaa kanatu irraacituudhaafi gaafa inni jedhu madaa'ee hospitaala keessa utuu inni ciisaa jiruuti siree qabsiisaniitu achi keessatti utuu wal'aananii achi keessatti utuu doktariin qorichatti funaanuu hindi dee'arki isa booda akkasitti jedhan guyyaa beellamaa ka'aniifitu guyyaa beellamaa kana kottugaa si yaallee dadhabneerra wanta nu barbaachisu hundumaa gooneerra kana booda harka kee kanatti kutuudha malee falan qabnu jedhaniitu gadhiisa. Namicha akkas jedhe ani waaqayyoon nama dadhaa ani waaqayyoon kadhadhaa ani nama waaqayyooti attamitti harki koo cita jedhe doktariidhaan waan goonu dhabne maal si goonare ittiin jedhan. Isa booddee gaafa kana guyyaa beellamaa ka'aniifi guyyaa beellamaa kanaan kaasee sagantaatu jira konferensiitu waldaa guddaa keessa jiru innaanitu namichi harka isaa dhoqqee kan harka isaa mammadaa kana fuudheetu konferensii kana gaafa dhuma moggaa godhaa dhageetaa dhaqee moggaa sana taa'eetu harka isaa kana dhoqqee masaa kana baateeta yeroo wangeelli lallabamu yeroo namoonni fayyan yeroo dhaloonni dhaattee hiikaman namichi madaa masaa baadhatee jita. Dhuma irratti garuu waa'ee amantii lallabama. Waa'ee amantiitu lallabama. Utuu waa'een amantii lallabamaa jiru innis gajjallaa sana taa'eetu dhuma irratti ani harki koo cituu hin qabu ani nan fayya malee guyyaa beellama koo hankaasee waaqayyo harka koo kana fayyisa dhaqee harka koo hin kutuwani waaqayyo harka koo kana sitti fayyisa jedheetu dhuma irratti yeroo waa'een amantii lallabamu sana achi gajjallaa ta'e sana amanaabe. Kana booddee tajaajilaa achirraa utuu tajaajiluuti fiigicha guddaa fiigeetu kutamee dhufee olme namicha harka isaa dhoqqee kan harka isaa mammadaa kana fuudhee olme gaafa harka isaa mammadaa kana fuudhee olme waaqayyo asumatti madaa isaa sanarraa balleesse. Guyyaan beellamaa harki cituu beellamame waaqayyo gidduu galee hambise. Yeroo tokko sammuun keenya waan baay'eetti nu amana. Dooktarii waaqayyootu kaan dooktariin garuu waaqayyoo miti. Ogeessa waaqayyootu kaan ogeessa garuu waaqayyoo miti. Beekaa waaqayyootu kaan beekaan garuu waaqayyoo miti. Beekaan beekaa caalu waaqayyo isa jabaa sana duwwaadha. Wanti nama dhibu keessa guyyaa beellama isaa sana harka isaa isa fayyee sana taa'ee shadidii isaa qulqulluu isaa fudhatee dooktarii bira dhaqe. Gaafa dooktarii bira dhaqu maal akkam ta'e harki kee maaltu itti bu'e harki kee of fayyeenna. Anoo baqa ani nama waaqayyooti waaqayyoo nan amane attamitti erga guutuun jennee reennaan eetu si fayyisireenna anoo nama waaqayyootu naa kadhate namni waaqayyoo naa kadhannaan sima tokkitti harki koo naa fayye harki koo cituu ooleera akkas mirmaraa godhanii ilaalanii harki kee fayye kana booda hojiitti hojjetta harki kee citudhanii namichuu gadhiisan. Maal jechuun jedhe karaan ittiin oolamu karaa waaqayyoo qofa. Si'a tokko jabeessa harka mirgaa ol kaasaa akka waaqayyoo hin oolama jedhame jedhame karaa waaqayyoo hin oolama jedhame. Yeroo tokko carraasi darbee boosaati waan na jala darbee sana moo eeggateesse waan si jala dabarsee qaba waaqayyo waan jala si hambisee qaba waaqayyo ay utuun bara sanaa carraan sun na jala darbine ta'e carraa sana fudhattee faana lama tarkaanfattu ati iddootti miidhamtu qabda. Waaqayyo carraa sana si dhabsiisuu isaati maalin na dhabsiise jedheen waaqayyo waan si oolfate qaba. Waan tokko gaafanni si bira darbu maalin na bira darbu jedheen waaqayyo dabarseef qaba. Al tokko wanta gaariin tokko gaafa nu darbu wanti gaariin kun maal darbinee tokko sammuun keenya ni badhamidire sammuun keenya kun hin bogoga qalbiin keenya kun hin bogoga mataan keenya kun hin bogoga midire waan darbeef qaba waan sin darbine tokko garuu waaqayyo booddee kaa'eera. Wanta harka keessa mirgaa ol kaasaa nama afurii waaqayyo bitaa tokko irratti maala shakkoon harka keessa ol kaasaa harkaa fuudha ganama kana maqaa Yesuusin isa sin darbine walitti baataan jedhane. Kana booda garuu isa sin darbine jira walitti si midhaaya waaqayyo. Daaneel kuni mootiin akka daabee nareena aqamee boolla leencaatti darbatamu baay'ee. Daaneel immoo waaqayyo nama amanatee jira. Ameen jettan. Eenyu nama amanatanii jirtus. Mee warri waaqayyo nama amanatanii jirtan. Harka walii keessanii qaba ati eenyu nama amanatti waliin jedha.
Firike yoo ta'e jedhame lammii kee yoo ta'e jedhame boolla biratti dachawala ilaame dhageeffadhaa boolla biratti si biraa dachawala Yesuusii yoo ta'e garuu jedha bu'a gara sitti si wajjin darbeedha kanaafiyyuu Yesuusiin amanadhu waliin jedha hin qabdu abbinsaan bakka ishee kanaafiyyuu Yesuusiin amanadhu waliin jedha Daani'eelidha Waaqayyoon amanate sagalichi marraa maal beektu Waaqayyoon amanate waan tureef jedha sagalichi marraa ka'e gaafa dhaqanii Daani'eelin boolla leencaatti darbatan utuu Daani'eel boolla leencaa biraan ga'e Waaqayyo ariifatee gara boolla leencaa dhaqeera dhaqee abbii afaan leencaa shatat godhe walitti ishee deebiseetu Daani'eel gaafa dhaqanii boolla leencaatti darbatan Daani'eelii fi leencii turaasii walii ta'an wanti nama dhibu keessa leenci foon busheen beeku gaafa sana garuu nama dhibataan dhaqe waan ta'e nyaachuu hin dandeenye warri Waaqayyoon amanatanii afaan bineensaa irraa oolu warri Waaqayyoon amanatan afaan boollaa irraa oolu warri Waaqayyoon amanatan mee jara keenya lafa keessaa hin ba'an jedhanitti darbatan keessaa hafanii jiraatu kana booddee mootiin ergaa kana boosisu manatti galeetedha gaafa inni ciisuudha Waaqayyo hirriba irraa balleesseedha hirriba dhabaabulee nagaa dhabaabuleetedha gaafa lafti bari'uudha lafti bari'uu bariine jedheetu gara boolla leencaa dhaqeedha gaafa gara boolla leencaa dhaquu dhaqee Daani'eeliin yaa Daani'eel hojjetaa Waaqayyo kenni tamanatti si oolchuu danda'eera jechaa maraga gara boolla Daani'eel boolla leencaa keessa satatti jecha olbeetu yaa mootii bara baraan jiraadhu anoo Waaqayyo koo durattis waan hamaan hojjenne anoo si durattis waan dabaan hojjenne Waaqayyoon koo inni nama na dhumma kun afaan boollaa afaan leencotaa cufeetu kunoo nagaatti na busheedha ani nagaadha mee ameen jedha mee ameen jedha mee ameen jedha ganama kana lafa itti namni firri qomoo sanyii si darbate achitti du'a kee eegu sana keessa Waaqayyo fayyaa kee keessaa si baaseedha hunduutu ati achi keessaa fayyaa baata lafa si dhossan sana keessaa fayyaa baata lafatti kafanamtee jirtu sana keessaa fayyaa baata lafatti danqamtee jirtu sana keessaa fayyaa baata lafatti daangeffamtee jirtu sana keessaa fayyaa baata Waaqayyo iddootti miliqeera jette sana keessa fayyaa makee baasii jedha yaa mootii bara baraan jiraadhu ani nagaadha ameen jettan ani maaliidha nagaadha ani maaliidha ani nagaadha Daani'eel Waaqayyoon amanate Daani'eel eenyuun amanate Waaqayyoon amanate lolli kee ammoo amantii keetii ga'a amantiin kee guddaadha taanaan lolli kee guddaadha kakuun kee guddaadha taanaan lolli kee guddaadha jilbeenfannaa ati kadhatiti Waaqayyo duratti dabarsitu guddaadha taanaan lolli kee guddaadha yeroo baay'ee warra kamtu lolama beektusi warra cimsanii Waaqayyoon amanatan lolama maaliif hammuma nuyi cimsine meeshaa keenya qarannetu seexannis cimsee loltoota isaa nutti gaardii nutti abbooma waan ta'eef nutti ramada waan ta'eef garuu wanti nama wanti beeku tokko jira warra Waaqayyoon amanatan moo'icha qaba mee ameen jedha warra Waaqayyoon amanatan moo'icha qaba isaanumatu moo maaliif akkas ta'e maaliif lolaman maaliif lolamtu biyya lafaa keessa jirta ganaa lolamta yoo ammayyuu sirraa huccufamu itti caala malee Ante namichi kun afamu waan antesitani ma hin lolamnu miti hinuma maal lolamtare hin karafamta malee garuu wanti nama dhibu lolamuun akkuma jirutti ta'ee hin lolamna malee mo'amu mee ameen jedha mee akkaidha harka mirgaa kaasaa nan lolama malee jedha hin mo'amu jedhame Elame nan lolama malee elame Moamu elame
Attamitti jedha yaa Waaqayyo. Ejani ni cimsi nan lola malee ni. Immoo eraame. Lola mooni tamiti maano lolamteeru mooftee moo ichargattamani. Asiinisi garaatu asiinitti qabda. Ufanii duttatti dabalu garaatti qabda. Asiinis garaagarana si dhadha'u si garaaf garootuma garafamtumoo ichargatta. Namni jannetta mitiituma waaqessitu simmi janne rakkoon qabu waaqessitti fufu hinuma sii mijata tuutu waaqessitu. Maayii ittuma baasee ittuma tabaase ganaa ittabaasa mayyuu garuu ittabaasaan turu yeroo inni itti galuutu jira. Dhumarratti wixxeetiin tokko argama. Fiintanii wal dorgomtanii dhumarratti abbaan tokko ni injifata. Lafa abbaan tokko injifatu sanatti dorgommeen akka kaleessaan ta'u abbaan tokko hin hafa achumatti hafa abbaan tokko. Goota akka Ameerikaa ol kaasee eebbisa. Kanama kana isa si dorgomu kana moo'ii darbiin jedhee adeema. Okkuma si dorgome kana, rakkina si dorgome kana, ijummaa si dorgome kana, abaarsa si dorgome sana, wallaansoo si dorgome sana, maqaa Yesuusiin bara kana injifannoon kan kee haa ta'u yaa. Daani'eel Waaqayyoo nama latee ture achi keessaa ba'eetu ani si durattis dabaan hojjedhe. Gaafa Daani'eel looluu isaa arge mootiin achi as deebi'eetodha. Beeksisa baaseedha. Warra afaan garaagaraa dubbatan sagalee adda addaa karaa adda addaa hunduma isheetti caaffatee ergeedha. Gaafa caaffatee ergu namoonni biyya kana keessa jirtan hundumti keessan kotta. Attaminnaan dhaabadhaa beeksisatu ba'e dubbisaa mootiin. Mootiin kana godhu Gaayiroos namichi. Gaafa ni beeksisa baasu hundumtuu warri galeessa Daani'eliin darbatan yaa'anii dhufaniitu beeksisa dubbisutti kaa'u. Beeksisi mootiin baasee maxxanse warri galeessa Daani'eliin boolla leencaatti darbatan arrammoo darabeedha dhaqaati achi keessa bulaadha beeksisichi. Kana booda dhaqanii abbee warra galeessa Daani'eliin ammeessa fuudhanii dhaqanii jedha boolla leencaatti gadi darbatanidha. Gaafa dhaqanii boolla leencaatti gadi darbatan leenci kaleessa gamoo mule arrafoon argate warra kaleessa Daani'eliin ammeessanidha. Qilleensa irratti qolatee isaan nyaateedha. Lafee isaaniillee nabbinneedha. Garaagartummaan Daani'elii jala kana gidduu jiru maal yoo jettan isaan kaan warra waaqa tolfamaaf sagadaniidha. Daani'el garuu waaqa isa jiraataaf isa sagaduudha. Arras warri waaqa tolfamaaf sagadan iddootti ba'anii hafan qabu. Warri waaqayyoof sagadan immoo milkaa'u. Dhaloonni waaqayyoon amanatanii hin oolu. Dhaloonni waaqayyootti dugda gatan immoo hin oolani. Dhaloonni waaqayyoon abdatan hin oolu. Dhaloonni waaqayyootti dugda gatan immoo iddootti hafan hin beekan. Tokko gammada Daani'elidha waaqayyoon amanatee turedha. Macaafa qulqulluu kana keessatti warri waaqayyoon amanatan Misaaq Saabinaa Abedneegoo fa'aa macaafa Daani'el boqonnaa 3 waxxanee dubbistan akkas jedha. Abiddi asii boba'a oolche nuuna oolchu dhiisimmoo nuuna dhiisu nu waaqayyo isa kan keetii kanaaf hin sagannu jedhu dhaabatanii. Ittuma abidda boba'aa jirudha. Abidda dachaa darba bobeessuun jedha. Jara sadan isaanii gaafa isaan abiddatti darbatanidha. Jarri sadii ta'aniitu abiddatti gaafa isaan darbataman warra jara sana sadan abiddatti darbatan sana abiddi isaan irra darbeetu jara warratti darbate sana nyaateedha. Jara sana sadan garuu abidda ofitti fudhateedha. Abidda sana keessadha sadii ta'aniitu isaan deemaa jiranidha. Bifa ilma waaqayyoolii kan fakkaatu waaqarraa ergamaan waaqarraa tokko gara abidda keessa dhufeedha. Nama sadiitti darbatame inni arfaffaa bifa ilma waaqayyoolii kan fakkaatutu abidda keessa duukaa deemedha. Inde jarri bakkee dhaabatanii nama sadiitti darbanne inni arfaffaa immoo eessaa ba'e ittiin jedhu. Abidda keessa guutanii darban hin jedhu. Abidda keessa naanna'u turanidha. Ani waa tokko na dhiba warri amantii isaanii cimaa rakkina baqatu miti rakkinatti deemu. Warri amantii isaanii guddaa abidda baqatu miti abiddatti deemu. Warri amantii isaanii cimaa dhukkuba baqatu miti dhukkubatti deemu. Maal waan ta'eef isa isaan irra jirutu cima.
Iwalingan mo iti dapat abitata si bumaero. Enang gaba jarya si iwalingan gaba jarya si jalan namich at abitata chador batubo mesela. Rakinin urak Allah namiti itibaya tanjel sila. Yo antike chimate mulli kes chimad anjel itibutta itidabala manjel. Jadi sababnya manti sani chimate abitata chador batidabala namich. Bila vaga besiyor, humna ke bonala tutan, humna ke wambe busino. Kama gutta dalam jad, ati nama gutta dalam gutta sekian saja. Karena wang gutta dalam mart. Mali wang gutta kasih dalam jadinya, wang gutta sekian. Ya wasi agak. Atau udah video. Catur masih kama bawa, itu mana catur mereka. Cari kama sedih, tanya betul nama ni apa? Humna abis dicawa kayu kisah satat gorila. Nabuti ka pa sana bitin termatan habita ke sabi hinanaw turani hinanaw sa Jerusalem natin to na jala kesa nanaw ukke darbani jalo mabe kesa figa ni darbani kesa nanaw turani ufu kesa tisorat to sana kesa baraname waaqayyo isa sarraju wala tumasa tumunesedo kesu masinane sesi da masanya yanesh nato tisorat to wato to sana kesa halat sudah tersenagis. Ina kesa inna na uturani pun mal yojetta aman tijara kana tuche. Apana kai biro taga baru batu. Ibro tabe kola sasa komisioner ammas amana tuge san sakatu bakka kabungatina ya. Jare na waaqayyo gotani sa waaqayyo bechi sibira gaunaf or sandandoni sini parmachi sai. Kunato kola kosa to kogatani yo rupisa. Amantiwani jalan arkamne jira jalani akkawan tar kofi ke sattilalani tamanudai paya mantiga badupat juru garu chara inarkam garu inarkam intale garu inta abeti awasya waaqayyo gaba sagale saitulupate bumesin juru bishanin juru bukalisin garu bolla kana kotae amantin antarri lafu mogoga ko tuttikatu waaqayyo bishaaniin guutaa'e. Amantiin jiraannaan lafuma onaa sanatu bishaanta. Lafuma onaa sanatu eebbata. Lafuma onaa sanatu burqaata. Lafuma onaa sanatu waan haaraa magarsa. Amantiin jiraannaan. Waaqayyotu sagalee erge. Bokkaanaan jiru, duumessoon jiru, haalaawwanti mul'atu jiru. Akkamitti lafti kun qotama. Lafa kanatti maaltu nan bare. Waaqayyotu ergaatti baase waan ta'eef. Jarri abbii lafa qotutti kaan. Utuu isaan lafa qotaa jiranii jedha. Burqama tachi keessaa baradheedha. Bufaadhe waasii agaratu. Atoo tokko keessa lolaa kaasa amanteetti taate. Waaqayyo ganama kana lafa onaa sanatu misoomaedha. Jedha amiin sagalee guddaadhaan. Waaqayyo lafa onaa keetu misoomaedha. Waaqayyo ganama kana lafa onaa misoomaedha. Onaadha duwwaadha hin jiru miti hin jiraataadha waaqayyo. Cufamaadha miti cufamaadha sindiree sammuun kee banama. Dan angka masih cara beti sampai dan angka bukan ada lagi. Cara mereka sedang dan angka bukan ada lagi. Cara mereka raja berarti dan angka bukan ada lagi. Kalau ada pembunuh zaman tidak dan angka bukan ada lagi.